Abee maal asistati? Rifatte moo? Kottu. Maal ijoollee tokko na gurgursaa oole amma? Silaa Asii maal namni achi gocha namni. kastol faana kaattu? Ijoollee tokko na ari'aa ture. Amma gara manaa damnee galleetu hin deemna. Maal baay'ee rifatte moo? Eessarraa naannoftee dhufte garuu ati? Akkasirra naannee asumarra naannee asumarratti naannee. Kottu amma hin deemna. Baay'ee rifatte nuti fakkaata. Bor mana. Dhugaa baay'ee rifadhe anoo. Maal taate abbee? Nagaa gaafattee? Maanni rifattanii? Inni ati maamataa keenya irra dhaabbatte? Mataa keessa yeroo hin jiraay? Na jala jirtaay? Lakki miila keenya irra jirta. Qoosaa man baay'ee sun ammas. Kana jala jirtu kaase. Nagaa. Turi mi'a. Tidheengadda maaliif ijoollee baqatte? Maaloodha? Ati amma mataa keessan irra hin ba'amu simbiraan taattee dhufte. Amma mataa keessan irra hin ba'an jenneen teesse. Amma gaaffii lamaan keessaa kan isheen deebisaa. Dheengadda maaliif ijoollee baqatte yeroo wajjin deemaa? Maaf ijoollee baqatte? Gaaffii nama hundumaati. Maaf ijoollee baqatte sitti fakkaate? Maaloodha? Nan fiige. Si fuulduratti lubbuun baasedheen jechuudha. Sirraa beekaa baqadhee fiigee xiqqoo ergan kiiloomeetira lamaan tokko sadan tokko fiigee sokkeen boodaan ijoolletti waan an godhe hin beektaa? Ijoolletti waan an godhe tu beekte? Daaktee? Midhaan akkas hin daakan. Miilla isa tokko cicciree nagaa isaaniitii garuu achi jiru. Nan daakee giddi deema kiraanchiidhaan dhufan. Rabbuma nurkaa baate. Harka nu balleessite oolte. Lafa namni tokko hin arginetti lubbuu ishee balleessan naannoos ajjeesee dhossuun qaba. Dhiisati. Iddootti goona. Iddoo rabdii olii gadi fiidi iddootti goona. Arganii immoo kana lafatti arganii qaban malee kana silaan ishee. Kun lafee malee sunuma immoo lafee malee maaltu itti jira. Foonitti bilchinaaf waan ta'eef. Ati yeroo inni dha'uu jalqabu waraanaan qabiin ani miilaan achitti sukkuumee daakuu godha. Yoo mana irraa si qabee nootti limti gootota maal sodaattati yeroo. Sidhaan duubatti na harkisu malee ani tolana faana deemtaa ati hin dhooftu. Reeffata achi jira ija koodha. Warri sun moo? Reeffadha. Okkolaa dhufanii nagaa irratti gaafa isaan dhufan. Mee callisii wayii si gaafadhu. Atumti qaamuma kana baattee sitaan caccabsite moo? Isaan si caccabse. Maalitti fakkaate? Anaan beektaati. Na beektaa naati? Lakki qaamichi kee anaaf ta'uu danda'a. Akkasidha malee ani sitti meera engadda isin bukkeetti lubbuu baasurra jedheen achi fageessee lubbuu isaanii baasuuf jedheen gaddisiisanii naannannis marmaree daakee akka bofa akkas mareen bira dhiisee deeme. Anaan bira keessee dhiistee deeme. Achi akka bofa marmaree. Achitti argusun maalidhaan jedhame. Reeffadha. Ani jaboon si reeffata achi dhaabbachaa jiran argitu. Reeffa achi moo? Akkamitti inni bani dhugaan hin gaddaanu lubbuu baasee. Turi mee amma abshaaloo si gaafa. Mucaan sun ammayyuu akka malee nu laalaa jira. Maaliif akkanatti na laala? Nana qabee ka'ee. Maal ta'ee nu kajeelee? Ka'ee dhaqee lubbuu ishee baasuu immoo. Kilaasii barsiisaa daree keessa daree mooraa mana barumsaa keessa Maaliif akkasitti na laala reeni? Ani mucaa maqaan ajjeesee mana barumsaa kana toniisi. Jaannu ilaalee maaltu dhufa maal taateeti? Ajjeesee mani kilaasii kana. Deemtu mooraa mana barumsaa kabaja waan ta'eef hin taane. Wayiin immoo akkas goona. Tidhaqii jennaacha. Maali yoo nagaan jiraatan hoo isaanii nagaan jiraatan maal taatanis. Kanam. Nan caccabsee dhee oduudhaan asiin caccabse. Na ilaala oduudha miti inni gartu. Ilaa. Nagdeega. Dhaggeeffadhu oduu itti miti. Oduun jedha. Jara kana boossisee nan dhufa. Imimmaan sana buusee nan dhufa. Isinii immoo jechuudha. Goora keessanis buusisa. Kan boosisaa. Haafuu isaanii. Maajin nagaan jiraatani. Nagaan jiraadheedhi malee nagaan haa jiraatanii. Nagaan hin jiraatu. Kana meelaa. Ofuma irratti ilaaleedhaan sodaatan dhuguma. Maal anaan akkas jettaree beenuka. Deema. Lakkinatu deema ka'e. Xiqqoo ishee baratanii mallee kudha lamallee fixanii maal taatanis. Kudha lamallee fixanii isaan ajjeefnu. Ajjeesuu miti. Deema. Annaqee gaafadhu. Nakkee gaafattanii. Kayira kanatti agarsiisa.
akka sanaffata Taa'ee dhufee. akka sanaffata baasanii maraatan godhu akka sana qullaatan fiigan godhu maraacha. Mee akka barbaadde godhiiti. Paantiin illee bitti akka san baasan hin godhu. Nan ajjeesu. Mitiitti na quufi baay'ate. Mitiitti na taa'e. Miti yaada gaarii biddee. Miti. Wayyoo Abshaaloo. Ati mee? Ka anaana doorsis taa'e. Maal laaltaa nan xaxaana inni nattu? Mee Abshaaloo isittaaf. Ati isaanii yaaddaas. Soduma kee kana baay'ee. Sodaa miti. Sodaa naan jedhin. Taa'e beeku maqeessi. Na beektaati? Na beektaa sodaa koo? Okkotee. Nan naqana ilaalaa jiru. Maal Abshaaloo sittaaf. Kottu taa'i. Amma si caccabsan sittaafu. Sodaadhuma kee faana mana taa'u si maaloo. Lakki. Ati maal taate? Caccabsanii Nagaa miti moo? Akkamitti dheengadda fiigaatiin argine maaloo Yoo ta'e maal taate ati namatti ergite. Dhufaa jirti mujittiin. Arras moo? Kunoo dhuftee akkasitti. Dhuguma dhufaa jira. Qophaa'eeti. Qophaa'eeti. Akka dheengaddaamaaf gattee naafati nyaachisi dafi. Maal barbaacha dhufte? Maalidha? Maal ta'e beektu? Dheengadda isin hirkaa ba'een ture. Maaliif isin hirkaa ba'a? Isin na reebuun qabdan. Hiriyaa keessa miti hiriyaan immoo warree obbolaan warree beetu wal deebi'ee wal guddisa. Ani immoo maaliif isin baqadhe dheengadda kan jedhuudhaan kan ka'e har'a dhufee ishuma isin gaafachuu dhufe kan baay'ee sun dhiboonni jechuudha. Isiniin kabajuu qaban ture. Mitire isin kabajuu qaban ture amma isin akka diinaatti na ilaaltu amma isin mucaan kun reemuu qabna mana barumsaarra nu ariisisee ettan na reebbanii ture dheengaddas lafarratti naannessanii na reebbanii ture. Jaaratti miti egaa na reebdan. Akkasii dabaluu barbaadde? Lakkii maal na dabal ture. Lakkii ani nagaan barbaada. Ani jireenya nagaa barbaanna miti akka walii Maaf bira dhufte amma? bitti galan deebisee nagaa barbaanna akka mana barumsaa kanaatti akka mooraa kanaatti. Kanaafuu dhiifama isin gaafachuu dhufe waan ta'eef dhiifama. Maaloo dhiifama. Maaloo dhiifama lolee dhiifama dhiifama. Ilaa dhiifama. Adiraa rabbi. Adiraa. Kuma kee gaddeebis. Dhiifama dhiifama. Ilaali waa inni godhu ilaali. Ilaalan jiraati mama na urjita. Ilaalan jira laalatiyyuu. Maanni. Dhiifama dheera. Dhiifama. Ilaali dhugaa ifama gaafa caaraa. Dhuguma laali. Wayyoo nandi. Nu goomsee deeme gaa nama akka isaatti. Ilaali mee. Wayyoo. Maa ilaali hartaa ilaali. Ilaali kaasirritti ilaali. Miilatti kufeem. Lammata? Lammata deebiin jechuudha. Oluu taalaati. Akkasitti. Bashaartuu. Ilaali mee. Sitti mul'ata haaraa ilaali. Maaloo. Maali moona reebini. Ala reebini. Ilaalaan jira. Argitee? Waydaan oduu. Sitti mul'ata haaraa ilaali mee. Nagaa barbaanna miti kanaafiyyuu ifaa dogorii waan ta'eef dhiisaa. Lammata? Ittiin deebiin. Ittiin deebiin dhugaa yoo itti deebi'ee jechuudha akka ittiin na keessa bubbuusaati achii gadi akka bofaatti. Akkasitti. Maan? Nuti jijjiiramaa jirta? Dhiisi abbe dhiisi. Harka balleessuu keetiin jedhee. Dhiisi Mooraa mana barumsaa Achi seeqina taase. dhiisi harkaan ifaa gaafa dhabi. Ifaa gaafa Sanaas harka bitaa hin ta'u mirgaan. dhiisi. Manni. Mirgaa baa balleessa si'a baay'ee. Nuti jijjiiramaa jirta? Ifam kanaafuu ifama guddaa. Sii godhe. Lammata yoo itti deebi'e jechuudha. Rabbiin dhiifama si haa godhe. Lammata yoo itti deebi'e jechuudha. Oluu taalaati garaa keessa gum na godhaati. Oluu taalaan mataa keessa gu'a na godhaati jechuudha. Iddaa waalatti na keessa. Ammuma? Amma lagi yoo itti deebi'e. Itti deebinaan? Ammaaliif abshaalan jedhama. Maqaan koo abshaaloo namni dire. Abshaalaa moo abshaaloo? Abshaaloo. Garuu waa tokko waama abshaaloo. Waama tokko abshaalaa mucaan kuni waan abshaaloo hojjetaa. Waan tokko. Maqaamti kun natti cime. Abshaaloo hojjetaa. Waan abshaaloo hin hojjetan. Ifama nama gaafadhaan.
Abshaaluu. Nama gaafachuu kanan baay'isiniiti deeme. Tole. Deeme dhugaa. Dhugaa deeme. Deem. Ittiin deebiin lamma. Maal tafe ammoo? Waa yaadee ramtaa. Maal sitti fakkaate? Lakkii maali nageenya wayya kaa'imma. Deemi. Humna maa fayyadamnaati? Dhagaa kana la. Mataa keettan cabse. Keessan argaa jirta? Kanatti dhagaa kaas taa'etu immoo. Agarree taatatti. Basheedha miti? Basheedha. Waami dhaqi. Waa sitti mufi. Maali? Lammata akka bukkeen dhaabbata. Ifam. Wayyoo. Abshaaluu maal natti dibdee deemte? Wayyoo naajjeesse. Abshaaluu. Wayyoo abshaaluu naajjeesse. Maal natti dibee? Wayyoo. Nagaa miti. Wayyoo du'e kaa kunoo waan natti dirriitee deeme oo. Maaloo sitti dirriitaa mana gaanii harka duwwaa yeroo. Maal kun? Maalitti godhee mujaa? Wayyoo dha ko. Nan deema ka'e. Maal godhee dhufe? Suuta. Lakki ananatti siqina giftii kanarraa deema. Bashaatu. Kottu mee. Kam. Nagaa keessanii barsiisa. Taa'e mee. Taa'e waan haasofnu qabnu. Akkam waa'ee interviyuu sana maal gooti? Na dhagaa hartani har'a waan cimaa tokko sitti mufansi waan. Inni kunis immoo ana caalaa siin fayyada. Maaloodha? Interviyuu anaaf si gidduutti waan dubbatte sana interviyuu sana balleessista moo hin balleessistu? Hin jaallattanii interviyuucha? Otoon argin hin jaalladhaa? Na dhaggeeffadhu sitti nima. Interviyuu kana deemtee dhaqxee akka jilbatti kuftee biratti odeessitetti jilbatti kuftee hin balleessista moo hin balleessistu? Kana qofaa natti himi. Maal ni barsiisa? Fuulli keessaniif keessi keessa walumaa fakkaata. Kuma fuula keessanii keessi keessanii gurraacha. Siif otoo beekta ta'ee keessi koo uffata kana. Sadarkaa ati daandiirra deemuu hin dandeenyetti viidiyoo kee gurguddaan of biraa qaba. Angoo waa miti. Yoo ofiif jette viidiyoon koo kun hin bayin hin salphadhu yoo jette interviyuu kana addaan kuchisiisi. Yoo interviyuun kun hin banne garuu viidiyoo kee anatu ala sii baasa. Ofii koo immoo piroosesii biyya alaarra hin jira. Yoo baay'ate torbee lama ta'an as keessa. Kanaaf iyyuu turtiin afaana turte keessatti viidiyoo babbareedaa kwaalitii isaa kan eeggate. Kun immoo siifis gaarii miti. Aanoo maanan godhu ani piroosesii biyya bakka irra hin jira. Yeroo dhiyoo booddee nan deema. Viidiyoo kana garuu baasee hin deema. Gaafa viidiyoon kun bahe tokko barattoonni guutummaa guutuutti waa'ee kee haasa'u. Natti qoosaa hartaayi. Na dhaggeeffadhu qoosaan jiru. Siif jedheen sitti haasa'aa jira yennaan na hubachuu dha. Hamman keessaa baasee sitti mutti na dhaggeeffadhu. Lammaffaa immoo ishee heerumtee galte. Ishee abbaa manaa gadhiistee galte. Kun immoo akkuma biyyaattiyyuu safuudha. Safuu hawaasa kanaa cabsa. Kun otoo sirra hin gahin durseen sitti gaafa na ilaaltu jira ka ani nama waan hunda beeku siif jedheen sitti hime filataan abbaadha akka barbaadde gochuu dandeessa. Hamma abshaaluun na gubde yoo ani abshaaluun gubiin ta'e hin argite. Maal gootee gubdaati? Maali waantan godhu na baa mana barumsaa kana keessaan ariisisa. Akkamitti ariisisuu dandeessa? Ammati barataana malee akkoo barsiisaa miti. Akkamiin godha beektaa? Abshaaluun birrii 200 nurraa funaane jenneetu dhaqnee barsiisatti himne. Akkasumas yaada samma kana fidde kanatti annee hojiitti hiiknee mana barumsaa kana akka hin argamu goona. Barsiisaan immoo hin ari'a mana barumsaa kana keessaa. Barsiicha kaffalteetta mooti? Barsiisaan maatti beeka akka nuti hin kaffalleera jenneetti himna. Barsiisaan abshaalootiin waamee birrii keenya fudhatteetta jennee itti xannaa dubbii kana hundumaa barsaan hin beeku hin ari'a mana barumsaati. Nafaana koottu
birii 200 nurraa sassaabee keekiin bitee hin binne barsoota yoona kana sassaabeera dhaqneetu barsootatti xaxa kana himna. Ati immoo nurraa fuudheera barsoonni sinirraa fuudheera 200 nurraa fuudhee anaaf amoksaarraa fuudhee dhiiti himiyatis nafaan. Yaadi kun yaada filatamaa akka inni reemu goon. Kottu. Deemnaa. Gaafa viidiyoon kun bahe tokko barattoonni guutummaa guutuutti waa'ee qiyaasaa. Ishee heerumtee galee ishee abbaa manaa gadhiistee galee. Akkuma biyyaatti safuu. Barsiisa. Kam nagaadhaa jirtu nagaa keessanii hojii manaa hojjettanii? Hojjenneera barsiisa. Maalli? Waa isinitti machuu dhufne. Taa'aa isiniin jedheera? Barsiisa maal goonee barsiisa? Keessi maanni isin fiigdanidha? Deemaa. Abshaalootu barsiisa. Waa'ee abshaalooti? Taa'etis? Waa'ee abshaaloo. Maal immoo godheen jedheen mucaa duriyyeen kun? Barsiisa. Yeroo darbe keekiin bitaa'edhee birrii keenya funaanee nu dhowwate. Birrii sinirraa funaanee sin dhowwate? Birrii 200 fidaa'edhee maatii ani as mormarra ejjedheen harkaa fudhadheetti kenne. Keekiin suni ganaa bitama miti? Maal bitaman noo dhiise bitu? Yoon biteereen noo bituu dhiise birricha fudhatee noo birrichaan waan biraa bitate fakkaata. Mana bitate fakkaata mucaan kun? Annan shakka makiinaa bitachuu danda'a. Birrii baay'ee walitti qabee mana barumsaa guutuurraa funaannate. Maalaa goonuun jedhedha mucaa kun? Ari'aa barsiisa. Waan inni chaayiroo. Wanta inni dubbatu hundumti isaa sirriidha. Yeroo darbee isa wanta inni itti dibeema mana mooraa mana barumsaa keessa naannessa wanti namatti dibe mana barumsaa keenya keessatti wanta inni hojjetu abshaaloon sirriima miti. Barsiisa. Akkas goona. Mana barumsaa kanarraati ari'aasin. Yoo ariitanii yoo inni maatii fiduu dhaqee birrii ijoollee irraa sassaabeetu ariinee kanaaf ariinee birricha haa deebisuudha. Kan kanaachi mana barumsaa irraa haa ari'amu. Excellent. Yaada gaarii fidde. Kana darbee immoo maaliif isinumti maqaa ijoollee gagalmeessitanii mallatteessitanii maaliif hin fiddanii? Mana barumsaa keenya maqaa balleessaa jira. Haa ari'amu, hattuudha. Mucichi immoo argama isaan jibbala. Isa immoo akkas goonuu barsiisa. Yoo reemne immoo mana barumsaa kanatti immoo isinuu deeggartu. Gadi qabaa reebaa. Ilaa siniif jedheen yoo abshaaloo reebdan siivikiin an jijjiiraan. Waa'ee qaama miidhamaa abbaa dhugaa abbaa haqaa. Waa hin sodaatin. Lubbuusaa duwwaan bifna daakee bowwaa keetti darbadha isin immoo argiirasii nama riiseeras hin jedhiina barsiisa. Lamaan beektaa lubbuus miti. Maaliif mucaan kun amma umurii isaa malee yoo si ol galeesi achitti immoo waa hatee gad deebisu ammas. Yoo malee dulloomee immoo deemee wayya. Si galee kanaaf iyyuu maal gootu beektaa? Yoo dandeessan maaliif wanta irratti hin hojjettanis? Isa immoo isa barsiisa. Ijoollee mariisisee mana barumsaa kee mariisisee birrii keenyaa birrii 200 nurraa fuudhee jedhee mallatteessisee immoo gara keessanitti fiduusin immoo nu ariitanii immoo maatii isaa waamsistu. Isa kanaaf yaadda inatti barsiisa gaafa abshaaloo himattan nama biraa bira hin deemina. Ana bira koottaa. Sini galee? Qorichisaa silaayyuu. Ana bira koottaa. Qorichisaa silaayyuu bareera. Abshaaloo waan gaafa ilaaltan waan miirri kootti gammadu seetu gaafa ilaaltan waan an jaalladhe faana jiraata. Anaaf isa jechuun himee bineensatu wal faana maaliif maaltu wal dhiibattan amma isin siivikii herreega negatiivii poozitiivii beektee ani binne negatiivii fi poozitiivii taaneetu asiin inni akkas na dhiibu asirraan ani akkattan sa dhiibu dhaggeeffadhu guyyaa tokko immoo lamaan keenya wal qixxee mukanna rukutee. Barsiisa. Nagaa keessa. Akkam? Jirtaa bara? Jirra galata isaa. Eessi? Sin barbaadaan ture ani immoo. Na barbaaddee? Maaliif ture nagaadha miti? Nagaadha garuu xiqqoo ishee na dhukkubaara mataa koo mana galuun barbaade. Si dhukkubee? Maali isa keessa dhukkube? Mataa koodha. Mataa si dhukkubee? Barsiisa. Okay, maali qormaatti faa kan si darbee dheengadda jira ture safaa fudhatteen gal ture? Barsiisa har'a waan hin dandeenye qoramnatti fakkaatu boriitoon qorame wayya.
Lakkii moto qoramtee sii wayya. Eenyumme garuu barsiisan hubadhaa baay'een dhukkubaara waan ta'eef malee silaanan qoramaanis. Baay'ee masa dhukkubeere? Dhukkubaa. Okay. Isa immoo akka gootu rakkoon qabu gaa bakka booriftaan fudhachuu dandeessa kan si darbee amma mana yaalaa dhaqeeti. Rakkoon qabu siin kenna eeyyama mana yaalaa deemi san booda booroo yoo dhuftu fudhachuu hin dandeessa rakkoon hin jiru. Sin hin gaafadhaa rakkinaan qabu. Haa ta'u haa ta'u. Keekii binnaadha. Keekii binnattee meeqa kennan barsiisonni jettee. Inni tokko 200 kenne. Inni tokko 200 kenneni. Inni tokko meeqa kennente. Laanne gaa. Laanne gaa. Ay abshaalo. Ani kan hin jedhame birrii 1000 biniin guyyaa sana sitti kennu. Qarshii. Akkuma tokko ni hin dagattani. Meeqa baarratti na barreessite. Tokko baadhani. Abshaalo. Amma birrii 900 fidime. Nyaattee teesse ka? Maal nyaadha? Maal nyaadha? Duruma gaafatti rifeensa kana dhedheeressitee mana barumsaa keessa seente silaa seerri mana barumsaatu hin jiruuf iyyuu malee jechuudha. Gaafuma sana akkati waan sirriif hin deemne hin bareedu. Maal hin balleesse? Birrii ijoollee nyaattee teessee ati? Maqaa balleessaa jirtu moo? Keekidhaa? Keekii? Waan nyaatte hin beektu? Keekidhaa. Mee fidi mee amma qarshii fidi? Maali noo hin dabarsine birrii keekii dabarsineerra. Maal? Maal? Meerre keekiin? Keekiin itti mani nageenya isinii. Maaltu itti mameen maal turre dheengaddamni kan isin keekiin maalidha akkam goote maal dabarsitu? Keekii bashaatu dheengaddamni caggoggogaan tokko dhufeetu. Maal jedha bashaatu keekii si qopheessaa dhodhee sarpiraasii keenya jalaa balleesse. Ina feere dhugaa ittaayi. ishee heerumtee galte ishee abbaa manaa gaddistee galte kun immoo akkuma biyyaatti iyyuu safuu hawaasa kanaa cabsa kun otoo sirra hin gahin durseensitti gaafa na ilaalu jira ka ani nama waan hunda beeku siif jedheen sitti hime filataan abbaa akka barbaadde gochuu dandeessu. Rakkoon qabu. Ani immoo akka carraa ta'ee dheengaddalee akka carraa ta'ee mana barumsaan seenneen ture kaleessa. Birrii koo sana immoo fiddeetta. Akka carraa ta'ee kaleessallee mana barumsaan seennee ture. Yaa xiqqoose birrii immoo keesseetta deema yaada gaa birrii 900. Yakki birrii waan hin qabu keekitti kaffaleera immoo birrii keekitti qabdii dheetti kenneera. Keeki immoo ammas boorsa sarpiraas godha. Boora amma bashaatu sarpiraas godha. Keekitti kaffaleera? Kan koo kaffaltaare? Maal? Qarshii koo naa kennin jechaa jira. Haala keekiitti kaffalee miti jedhe. As garagali. Humna sirkaa fudheen jedhe. Kan koo kaffaltaareen sin jedhe birrii 900 fidi. Keekitti laanne miti maal taatan? Kan koo kennitaa keekiitti kan ijoollee kennita malee. Maamilaa kennite laatan miti jedhe. Kenni? Keekitti kennin sin jedhe birrii 900 deebisirraa dhibba tokko kaffalan miti barsanii warri kaan. Bala. Dhibba lama. Tokko dhibba lama tokko immoo kaffale. Tokko. Tokko immoo. Namni hin kaffalle jiraay? Jiru barsiisa. Akkas ta'an akkuma sirraa hin qaba kaa. Akkuma sirraa qaba kaa bishaan. Ani kan hin jedhu. Kaffaltan miti maal hin deebisan? Fidin sin jechaa jira bishaan. Inna saamtaa. Abbaa kee miti. Barsiisa. Abbaa kee miti ana bishaan. Kottame. Kottu. Maalodha? Kottas natti siqiitii maalodha naan jedhe achi dhaabbattee namoonni maa afaan kee keessatti seenama? as siqii natti haasa'ii. Siqees bukkeen jira? Kun abbaadhuma keetti baatee ati. Maalinni dheengadda abbaan kee achitti kan akkasitti nareebu qoy maalinni inni eenyu isaan ta'eef. Asiree beeree abbaa koo deemi gaafadha. Maafan isa gaafadha ati intala saami. Asis akkana si gochaa jira. Sittiin beekamu malee. Isa si guddise yaadas maal goota. Mataarraa gadi naasanii maal barbaadde ta'u? Maa kan sodaaddu barbaadde? Akkamittiin sodaanne ati. Maal gadi maqaa kiyyan beektanis. Maanni maqaan kee? Naannoo kana keessatti akkam beekamu hin beektanii abbaan keessa sila hin beekneef kana raawwataa ture. Naannoo keessa naannoodhaan hin beekamne moo waliin?
naannoo keessa naanna'uu dhiisi. Naannoo keessa naanna'atu naanna'aa jirta. Sageettii qabaachuu. Sinnatti maal guddisuu qabda? Akka abbaan keessi guddisetti. Gurraan beektu ana nan beektu ana safara naannawa kana keessatti. Waa innati nama miti moo? Atamma akka abbaa kee ijatti laa akkatti mataatti tolna dhaabbachuu dhiisi seera. Acha bu'aa abbaa kunaa seenaa. Abbaa kee hin jedhin. Abbaa kee nan beeke sumattu. Amma nama hin beektu. Akkanuma ol hin xaaxin. Akkana godhatte na fuuldura. Kan abbaa kee nan ga'u ati immoo na fuuldura akkana godhatte. Na bari kana booda. Naannawaa kana keessatti namni nan kabajne hin jiru. Namni na jalatti hin bulle hin jiru. Atis na jalatti buli kana booda. Waan anan jedhu tokko. Waan fidisiin jedhe amma fiduu ga'utti. Dhageessaami. Sodaachuun keellee gaariidha. Garuu wanti nan siin jedhu barsiisaa boodanaa maaliif akkanatti si barbaachisa? Akkatti miillaa hanga rifeensatti baay'ee akkan si qoradhu na gaafachaa ture. Ija babaastee nan laalin maalinni natti himi. Kaballaa amma si dheessi jaanjessee deemi asi. Deemi gatta sini. Maashii kun raafuun. Kaamaaf naan galle barataan jira natti bakka. An baay'ee naa galuu keessa bahee naa galuu didaa jira. Aanneef yaadu abbeeti immoo. Maanni jedhe mucaan kun yeroo hundaa maanni. Isinoo keessattu maaloo inni akka godhe keessattu sun. Maal keessa? Maal keessa? Isin nani manne birri nyaatee naan jechaa jiru bara. Biricha akkam goote? Atis na gaafattaa. Eezi gaafan birricha nyaattee jedhanii ijoolleen dhaga'ina himan. Ijoolleen warra na himan immoo nan beeka ijoolleen na himatan qaba. Birriin sana ganaa keekii gochuudhaaf kan nuti. Keekii ittiin binne keekii qophaa'aadha barbirri. Yes keekiidha. Amma ngoon ijoolleen tokko nyaalee bu'aa barbaadaa jiru. Margutuu barbaadaa jiru. Yoo haadha maaliif jechuudhaan tokko taanee ijoollee sana dhannee biyyoo bulbullee nyaachifna. Jalqabni yaada kooti amma amasitti mun beektaati. Ati dhiirummaa kee beeka. Anniira. Anniira. Inni jechuudha. Gootummaa isaa keessa beekuudhaaf nama leenca kurkursaa ture. Nama waraabessa baqachaa ture. Nama saree baqatelee. Haaraa miti natti himin waa'ee isaa. Gootaan. Nama leenca saree baqatudha. Isitti nama isaati maal taatee akka reebu. Waa'ee too isuutti qorrisuu miti mucaa yoo. Malee jechuudha. Inni. Amiin tolaay. Kanan jedhu immoo si haamachaa turan. Yoo haadha si naamata. Keetti si haamatti jira. Maali? Amoksaa baadhaan beekta ijoolletti. Amoksaa. Amoksaa isa gadi hantuuta bishaan lixe fakkaatuma fuullisa. Warra gurraachisan. Qoricha selge. Mucaan sun jedhani. Udaan. Okkee. Na yaadadhi. Udaan jedhan. Abshaaloosti akka maqaa keetii ta'e maal taate? Reebnaati. Reebna. Maaf reebna. Kottu reebna. Maaf si haamatu isaan. Reebna. Reebne. Atin durutti dabalama. Maaliif nu amana. Ani jenne isa tokko jedhe. Akka gootu ati yaafin gaafata reebi mi'a moksaa wajjin naamatu. Maaliif akka jedhe? Na shaagirti. Ittiin deebu tolee tolee. Ishee heerumtee galte. Ishee abbaa manaa geessistee galte. Kun immoo akkuma biyyaatti iyyuu safuu. Maaltu lafa deema?
Ofiisiyoon boqoddoo sila sabba koo malee maaltu gadda hamma murteessuun qaba. Ofi naggeessa erganii dhugaa koo baafachuu dadhabe. Murteessee raawwa ajjeesuun qaba. Lakki immoo of ajjeesuun qaba. Murteessuun qaba waayee. Ammoo namichi kun maqaa koo na balleesse. Kana booddee jireenyi maal na fayyada? Isayyuu yaaddeera. Dabalee nabshaaluu waamaa. Garuu yoo nama na barumsaatiin ba'a. Bashee. Bashee. Nagaadhaaf shaal. Bashee. Eeyyamsiifadheen ba'eemsiin mana barumsaatii baatee taa'e. Ani immoo jechuudhaan sitti meeraa waan godhee bee amma ijoollee sanaa jechuudha. Ijoollee silaa jechuudhaan akka inni itti reebitu na agartee jechuudhaan. Dhugaa rabbi jireenya kee jibbita amma akka isaan jireenya jibban godheen beekna amma deebi'een. Narreebee taate isa tokko itti gadi narreebee akka buufaatti narreebee isa tokko itti ol qabee narreebee. Ayii dhiisii men jibbita. Amma mee kolfuu barbaadaan jiru nan kofalchiisini. Baay'inni achi gadi reebee isa tokko ol utaalee rukutee jechuudhaan. Nana jeetiin sin jedhama. Imboon sin jedhama akka inni itti boo'ee utuu sitti mee akka inni itti boo'ee utuu sitti mee dhugaa rabbi amma mana boosisaa jira garuu bagarree lubbuun baase. Maraataa wayiidhaa kottu meeddoon yeroo hunda deemnu sanan jira. Gara manaa yangalaara leeti nan faareem nan deebi'a gaa. Kan baay'ee dhibu jechuudha isa qofaatti aareeta amma ijoollee ani gaardii anan deemaara kan baay'ee dhibu gaardota koo hin jiran gaardonni. Eegumsaan an deeman dhufuu sodaachaan jira. Maafan dhufan akka durii mitaan akka durii dhufuu hin danda'uun bashee na hubachuu qabdi ati bashee. Dhiisni an deebi'a maaliif beektaa reeffa kana baaseen jira yoo deebi'an hin fayyadu rukutanoo maaltu beekamu. Bashee dhiis. Bashee ilaan qophaa deemuu jibbaan jira maaliif nama lama achi ol baasee tokko achi girgiddaatti rukutee tokko immoo achi lafatti rukutee gaafani achi bosona sana keessa dhufu amma cubbuun ta'ooti. Dhiisi bashee nan deebi'a dhiisi. Ani sodaa miti an beekta miti mala koo amma jechuudhaan kan baay'ee gara amma kan baay'ee si dhibu jechuudha. Mita gurba kota mere def kot maal bakkee barbaade ati dirqeeffadhu. Maala si godhe kotu si jedhe def dirqeeffadhu. Lammata gaafa natti deemtu gajjetti darbuu qabda. Tole deema mareebi def. Agaarte miti mucaa tokko jechuudha. Imimmaan buusee na kadhate. Na gaddisiisee. Deema abbe. Na gaddisiisee. Namni itti dhufu hundumtuu amma boo'anii na kadhate na bukkee darbaa amma. Kan baay'ee gurba def. Na eegi nyaanni fa'aa tole. Maal godhate? Ani moo? Bokkaa keessa tajaajilu bokkaa roobaa argaa jirtu bokkachi. Eenyuma bokkicha natti toleedha. Tolee bokkaati. Bursaa kan koorra taa'e koorra. Taa'ee jechaa jirta. Taa'e koorra. Eetuta bokka kana keessan ta'an amma maaliif nama amta dheennu fenne ariifachaa jira sayyoo jechuudha. Siyyaa deemu. Reeffisaa kee yoo dhufe dheeni reeffisaa yoo kee dhufe hin beekamu dheeni deemaa dha bara. Mashaalu. Maanni kun? Anni. Ay sodaadhaa taa'e. Lakki reeffisaa yoo kee dhufe hin beekamu dheeni. Maal reeti kai maal jettu hin deemna kai kaa. Eessa deemtaati maal jettu? Kottaayish. Kottaa yaadiyyu maaf hin kottaa? In aalsha gilbeeti. Mucaatti galagashee hin dhufe isa si qabee dheeni dhufe bara. Mucicha ajjeesedha du'aa kee dhufee faa si qabate dheeni jechuudha dhufeeti. Maal taate? Uffanni kee maal? Uffanni koo mana hin galle beektaa kanaaf. Mana hin galle? Xiqqoo as dhufee boqochuu barbaade tanachi maansaatiin natti adeeme kanaaf malee waan biraa miti. Reefu yaadadhaadha baran. Nuyi uffata jirrannee mana galle nyaanni dhufnee baay'ee irratti maal jettu uniformii baatti nama mana jiru
Yeroo hunda dhufna miti sayyoo. Malee as keessa deemne anamma kakkashakashee nufi mucaa. Irraan gadi ol baasii gabbaasee reebee nan dhufe. Lubbuun sidhabeeni malee jechuudha. Malee waan tokko hin jiru garuu namni dhufee asin keenya isin. Omtuu dhufee as nan keenya maaf sodaachaa jirtaati garuu. Lubbuun baase kaa namni lubbuu baasu akkatti lubbuullee hin baafne garuu. Ekeraamsi jedhu dhufte ni soraadhe. Bokka roobaa irraan deemnu reeta nafati. Siini maaf shaala. Kanaan dura si aarseen beekaa yana shaala. Si aarseen beekaa jette. Guyyaa kana gammachiistee beektaati. Sila na aaras bitan na tuffattan sila mataasaa silallee aareeran. Maal gootan sila hin dandeessu ati sodaataa naan jettan. Guyyaa si aarsee beekaa taati. Gatiif nu biraa fiigdee fi waan biraa miti garuu dhiifama. Dhiifama? Dhiifama. Maal dhiifama gaataarte gadooti. Guyyaa mee dhiifama gaattee beektaati. Akka namatti dhiifama si gaafachuu barbaade. Gaadhime. Isaa ta'u kaa. Yuunifoormii asumatti xabannuu deemaa hin gallotteeti. Rakkinaan gabaatti deemee hin xiqqoon tura. Maaf turtare maaf wajjin deemna malee. Ani al taate kana wajjin deemna. Akkasooyyaa. Si tola akkam bareeda manni baadiyyaa maal gootan jedheen. Manni abshaala akka nama dhufee hin beeknee maataa ta'a kanaan dura jirnu. Hin ta'u kaan ani koo harkatti waa baay'ee baram. Al taateeti. Amma harkatti waa baay'ee akkamittiin harkatti waa baay'ee baay'ee as dhaabbadhan qabaagi. Fudhadhee dhufne sayyuu iskiriptoo kochuu waraana dheednamu. Sifan kennaa jira as keessa. Amma itti galtamu galtu. Deemna xiqqoo anas turaati deeme wayii. Deemna wajjumaan deemu. Muka sana argaa jirta? Ibsaa gashuu fedhanii yaada kaasanii dhiisan baadiyyaa kana keessatti jechuudha. Inni kan biraa maal muka kana muki kun jechuudha. Mukni kun waa baay'ee firee baay'ee fidala. Waan baay'ee tura nyaatama. Muka kanarraa maaltu nyaatama jalqaba irratti? Muka nyaatama. Muki nyaatama, baalli isaa nyaatama, biyyoon isaa nyaatama. Uummanni biyya kanaa horii madhila. Waan argee inuma nyaatama mukuma jiru. Maal guri jira? Namni dhagaa muka nyaataan jira. Inni kan biraa dhagaa sana argaa jirta? Faayidaan dhagaa kanaa sitti immoo? Dhagaan kun faayidaan isaa ittiin qotiyyoo rukutu, ittiin nama kurkursu, baadiyyaa gaafa turre jechuudha. As gaafa turre ittiin ol ari'aa turre. Mucaasa kun ayyaa dhadhaa jechuudha gurmeessaa jedhama. Mataasaa ittiin buruqsee jechuudha. Buruqsee hospitaala waggaa 28 taa'ee achumatti fuudhee, achumatti heerumsiisatee, achumatti dhalatee guddatee, achumatti waggaa 28 hospitaala taa'e. Guyyaa 28. Amma fakkeenyaaf argaa jirte bitam. Ilaa callisii madaalatamu. Callisii madaalatamu. Wanti sun jechuudhaan gaafa ilaaltu. Argaa jirta sana? Maaloodha? Mukaadha wali? Sini maafshaadha. Bashi. Kana booddee waan hin sin argineef iyyuu nagaatti siin jechuufan si waame beektaa? Maal jechuudha? Du'aa harta moo biyya bira deemaa harta? Maamni nagartoo naan booda. Amma wiixataatti mana barumsaan nu fedheetan beektaa? Harri maanni guyyaansaa? Harri... Guyyaa lama atteetu kan abbaa olii waliin agarreetti taati. Guyyuma lama dheetan. Qosaa jalqabde amma qosaa dhiisii mana barumsa maaliif haftaati? Baadiyyaa deemu fan adaadaa koo bukkee. Akkasii? Adaadaa kee bira deemtu tanaan bareeda. Adaadaan kee daa'ima qabu shamarran? Qabu. Qabu? Achumaan naaf itti qottume.
Tole rakkinaan qabu daa'imman guddifattaa kana waggaa 5dha. Akkasii. Naa eegalee Waggaa 5dhaan guddifattaa jedhee. lakkii dhiisu nutti haaftu. Sitti haaftu miti. Amma deemna kottu. Turkaa qoy sammoo. Deemnu. waanan sirraa barbaadu amman sirraa argadhutti lubbuun kee bawwuu hin dandeessu. Ati anaaf du'as lubbuudhas. An argadde malee lubbuun kee hin baatu. Anatu si ajjeesa.